يوم ملاتا يسوس كو يوم نفتلاتا براناتا يوم ملاتا يوم ملاتا يسوس كو يوم نفتلاتا براناتا mootummaan waaqaa dhiyaateeraatii yaada garaa keessanii geeddaradhaa. Wangeela Maatewos boqonnaa 3 lakkoofsa 2. Guyyaan Waaqayyoo inni guddaan dhiyaateera dafees nufa. Guyyaa Waaqayyoo sanatti loltoonni jajjaboon iyyuu sodaatanii iyya jabaa hin iyyu. Macaafa Sefaaniyaa raajichaa boqonnaa 1 lakkoofsa 14. Ilmi namaa immoo duumessoota waaqaa irra humnaa fi ulfina guddaadhaan dhufuu isaa arguuf jiru. Wangeela Maatewos boqonnaa 24 lakkoofsa 30. Yerusaalem mandarri qulqullittiin isheen aaraan Waaqayyo biraa bantii waaqaa keessaa akka dhirsa misirroo isheetiif kuulamteetti qophooftee utuu gadi buutuu nan arge. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 21 lakkoofsa 2. Waaqayyo hojii hundumaa gaarii ta'us hamaa ta'us wanta dhoksaatti hojjetamu hundumaaf firdiin kennaa. Macaafa Lallabaa boqonnaa 12 lakkoofsa 14. Inni dhufu sun kunoo ani dafee nan dhufa. Gatii isaa ani adduma addaan akka hojii isaatiitti namaaf kennus fidee nan dhufa. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 22 lakkoofsa 12. Maatewos boqonnaa 24 lakkoofsa 42. Kanaafis gooftaan keessan yoom akka dhufu hin beektan. Dammaqaa. Kanaafis isinis immoo qophaa'otaa. Ilmi namaa yeroo isin quba hin qabaatinitti hin dhufaa. Yesuusis deebisee karichi dhugaan jireenyis ana yoo ta'e malee eenyullee gara Abbaa hin dhufu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 6. Yommuun naqee iddoo sana isiniif qopheessus iddoodhuma ani jiru isinis akka jiraattaniif deebi'ee dhufee gara ofii kootitti isin fudhadha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 3. Beenyaan nama cubbuu hojjetu du'a. Kennaan Waaqayyoo inni Kiristoos Yesuus gooftaa wajjin tolanuuf kenname garuu jireenya bara baraati. Ergaa Phaawulos gara warra Roomaa boqonnaa 6 lakkoofsa 23. Itti fufeessi Yesuus eenyu illee waa'ee koo namoota duratti dhugaa ba'e yoo mul'ise anis abbaa koo isa Waaqa irraa duratti dhugaa nan ba'aaf jedhe. Maatewos boqonnaa 10 lakkoofsa 32. Isaan awwaala keessaa hin ba'u. Warri waan gaarii hojjetan jireenya argachuudhaaf hin ka'u. Warri waan hamaa hojjetan immoo firdiitti dhiyaachuudhaaf hin ka'u jedhe. Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 29. Ani Waaqayyo yaada namaa isa dhokataa fi garaa namaa isa dhokataa qoree nan ilaalaa. Nama hundumaafis akka akeeka isaatii fi akka hojii isaatiitti nan kennaaf jedhe. Macaafa Ermiyaas raajichaa boqonnaa 17 lakkoofsa 10. Sagaleen guddisee nama abboomu sagaleen hangafa ergamootaa in dhagahama. Malakkanni Waaqayyoos in afuufama. Kan hundumaa wajjin gooftaan Waaqa irraa gadi in bu'a. Warri Kiristoositti amananii du'an dura in kaafamu. Nuyi warri utuu hin du'in hafne immoo isaanuma wajjin qilleensa keessatti gooftaa simachuudhaaf duumessa keessa ol hin butamu. Yommus namoonni biyya lafaa hundinuu fuula isaa duratti walitti hin qabamu. Tikseen hoolota re'ootatti akka gargar fo'u innis namoota sana gargar hin fo'a. Warra hoolotatti fakkeeffaman gara mirga isaa, warra re'ootatti fakkeeffamanis gara bita isaa hin dhaaba. Ergasii mootichi warra mirga isaa jiraniin isin yaa warra abbaa kootiin eebbifamtanii mootummaa isaa isa uumama biyya lafaatii jalqabee isiniif qophaa'etti galaa. Beela'een ture nyaata anaaf kennitaniittu, dheebodheen ture dheebuu na baaftaniittu, horman ture akka nama keessaniitti na simtaniittu, qullaafoo ta'een ture daara na baaftaniittu, dhukkubsadheen ture na gaafattaniittu, hidhameen ture gara koo dhuftaniittu jedhe. Ergasii mootichi namoota bita isaa jiraniin isin abaaramoo nanaa na biraa deemaa gara ibidda bara baraa isa seexanaa fi ergamoota seexanaatiif qophaa'e dhaqaa. Ani beela'een ture isin nyaata anaaf hin kennine, dheebodheen ture dheebuu ana hin baafne, horman ture akka nama keessaniitti ana hin simne, qullaafoo ta'een ture isinis daara ana hin baafne, dhukkubsadheen ture hidhameen tures isin ana hin dubbifne in jedha. Wangeela Maatewos boqonnaa 25 lakkoofsa 32 hanga 41. Ergaa gara warra Tasalonqee duraa boqonnaa 5 irratti akka ibsutti guyyaan gooftaa akka hattuun halkan dhuftuutti akka dhufu isin iyyuu ba'eessa gootanii hin beektu. Namoonni nagaadha gabiidhas utuma jedhanii badisitti hin yaadamiin
akka ciniinsuun dubartii ulfaatti dhufutti isaan irra hin ga'a. Kana jalaa ba'uunis hin jiru. Obboloota nanaa, isin garuu dukkana keessa waan hin jirreef guyyaan sun akka hattuutti isin irra ba'uu hin danda'u. Isin hundumti keessan ilmaan ifaatii, ilmaan guyyaatisii. Nuyi warra halkanii yookiis warra dukkanaa miti. Egaa kottaa hin dammaqnaa. Of hin qabnas malee akka warra kaanii rafuu hin dhiisna. Warri rafan halkan hin rafu, warri machaa'anis halkan hin machaa'u. Nuyi garuu warra guyyaa erga taane of hin qabna. Maddaa sibiilaa isa kan amantii fi jaalalaa hin uffanna. Abdii fayyinaas akka gonfoo sibiilaatti mataatti hin kaa'anna. Waaqayyo karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos fayyina akka argannuuf malee dheekkamsaaf yaadee nu hin qopheessine. Nuyi warri jireenyatti jirrus warri obbaafannes jireenya isaa akka qabaannuuf Kiristoos nuuf du'e. Kanaaf akkuma amma gochaa jirtan wal jajjabeessaa, wal cimsaas. Yesuus abdii keenya yeroo hundumaa, har'as boriis atu akkuma mana keenya dhumaatati. Yesuus nan dhufa nuun jettee jirta, kanaaf hunduu si waammata, gooftaa Yesuus Maranatha. Yesuus abdii keenya yeroo hundumaa, har'as boriis atu akkuma mana keenya dhumaatati. Yesuus nan dhufa nuun jettee jirta, kanaaf hunduu si waammata, gooftaa Yesuus Maranatha. Maranatha. Kan gadi na deemne yeroo gabaa.
kootu.